kan ya. Tiara dewa lagi. Baik. Tiara dewa raja. Akhirnya itu kan. Obboleessa keenya Dr. Asliin akkuma hundi keessan beektan du'aayiidhaan sirna kana nu bananii erga du'aayiidhaan nu bananii booda haala tokko tokko walumaan itti adeemsifnaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبي بريدو أكنا الرتين ويامتني نبرتي أرقما جتشو كيسانين نوران فقاتنا أبوني كين balleessinuu illee ibaadaa irratti illee sanafnu illee isin jalaa gara dhannu qabnu fakkaata baay'ee tokko na boonsitan baay'ee isiniin boone haqiiqa maali jennaan osoo hadha nu dhiiftanii wal geettanii akka feetan ta'a bultanii ni dandeessu walaakin abboota keenya ka akiraatiif ka addunyaa akka rabbi nuu kenneen alatti garri geennu hin jiru du'aa isaaniitiin guddannaan keessan ana baay'ee tokko gammachuun na dhagame ittuma deebi'ee aslii ilma keenna keessan ilma kiyya baga rabbi si gammachiisee koongiraasiin jedha jaalala ummata baga rabbi si kenne wannummaan jaalala banii aadam ga'u hin jiru rabbi baga si gammachiisiin jedha ammallee miidiyaa matana irratti illee darajaa jedhan san baga rabbi si kenne lammaffaa irratti tanaaf du'aayii hangaffan kiyya jira ani quxisuudha haa ta'u haasofni duraan irraan maltimaa faasee anillee gara duubaa hangafaami jedhan gara afoo isin hangaftan السلام عليكم ورحمة الله. لا لا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم جد لنا أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم يا رب يا أخونا أسلي ارفع قدره يا رب العالمين أحفظه يا رب من شر الجن والإنس ومن بلاء الليل والنهار يا رب يا حفيظ يا سلام سلموا يا رب العالمين سلموا من شر الجن والإنس ومن بلاء الليل والنهار يا رب ارفع قدره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اجعل ذرية صالحة يا رب العالمين اجمع له بين خير الدنيا والآخرة واكفه شر الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وأنت خير الرازقين اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك يا رب العالمين رب اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أيام بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. duraan dursee obboleeyyan keenya warra agartanii sagantaa kana qopheesse sagantaa kana qopheessitanii irratti nu affeeruu keessaniif galatooma isiniin jedha. Itti aansuudhaan obboleessa kiyya yookaan ilma kiyya jechuudha Dr. Aslii kennaan baga gammaddee baga gabbisi gammachiisee congratulations siin jedha. ربنا قرتين من اللي درجاك والفاسها فودو ربنا قرتين همتو سرها قبو ربنا خير تيسها وفقو ربنا قرتين ندن ديا قوة وفيتين قدرة وفيتين إني سهاتيسو تكو فيك سجرات دوت تكو فيك ربي سهاجرات جسو ربنا قرتين الدنيا آخرة اللي ربي سها ملكيسو ملكا يسين جدا أياتي أقلتوما جزاكم الله خير تديبي سجنتا كيتت اوكي galatooma jazakallahu khairan isiniin jenne akkuma dura jechuudha fi hayye galatoomadha viidiyoon hedduudha yeroo waan hin qabneef fi akkasuma namoonni achi ergaa nu bira dhufin illee waan jiruufi amma mee sagalee isaa osoo dhageenne doktor waan sitti dhagahame ummata kana xiqqoo waan sitti dhagahame dubbadhu achii sagantaa keekatti tarra inni fatiin goota waan uffadhaaf lafiititti haasoo hin harkaa haasoo hin harkaa badha hunduma dura hiriyoonni kiyya ka'atitti wal geettaan abboonni kiyya obboleen kiyya hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha hiriyoonni kiyya biyyoota garagaraa biyya keessa biyya biraa irrallee karaa viidiyootiin waraabanii gammachiisu kan wallaahi quban qabu waan biraa keessa tureyyuu dhimma dhuunfaa biraa keessa ture waan dagadhe yooyyee samoonni sayyaada qaba ture hin dagadhe innaa wal isiniin jechuu barbaadu فإن شكرتم لأزيدنكم جرا يوم غرو بعد شيكوتا جرا تري دلقا إذا ديك ذلة ثانون انتهتو نبينا من قالت فنة رب الله قالت فتو يعني موتو يو تشكرت رب الاثنين ده بلاج أنا أتوقعت قرآن رافي إننا كنا فندق ثانو يو غلطوما يلقبا رب قالني هاجو
كول برتيته أتين نجاي كايتارو موتو إسن هوات نكي هريون نكي يور وجنيان وجدون كفا قرا والبين في أثوجير عندك إثنغلاتهما ألفات لا يواني أفاني چاينا مالي أفانا معرفة أورومو تفهمان چاينا مالي أفانا معرفة كنا سنبيكو تجرينيان انجرو إنجليزيان انجرو مليون سنجتان كنا غوري أورومو ما يوانو تمليون ترباتما قطارون كيسانين أول مليون جانا فيسون اللي اتحاد هذا بلامو جاهتم نفسون جاهتم يسجل كافيسون مليون ترباتما قالوا بربراچو سبب إبراهيم بربادو سبب إبراهيم بربادو مليون ترباتما كيسان مليون تكنا غوري مليون جاهتم يسجلتو على التفه ergaan kiyya warra tansoon illee akkaawuntii banadhaa sirkii kaampaanii banaa jira isin ergaa mana manatti itti dabalama mileena torbaata waragalchaa oo dandeettan yookaan illee alhamdulillah korroo jenne gahaadha hunduma caalaa wallaahi galatooma ulfaadha ani dhugaa erga dheengadda geemillee taphadhee mileena kanillee seenee ammallee kan argu natti zooruu eegalee waan akkanaan danda'u fatakabbiru kana rabbillee hin dhogaa illee guddisuu kanaan danda'u amma isin nama guddaa akka ta'u feetan waan akkasiin danda'u rabbi ija keessa irraa haatiisu waan isin barbaadan karaa isin barbaadan karaa hawaasni kiyya barbaadu irraa haa oofu kan du'aayi naa godha kasanii achi waan isin jedhu qaban uffaadha galatooma. Asumaan isatti aanee aslitti aanee wal jechuu barbaadu yoo jiraate mucayyooteen haadha seenaa sagantaa tana kana qopheessite abbaa koottaa sheekoleellee naa dubbisaati ilma keessan gammachiisuu barbaadaa jette dubartiin marti akkanallee hin taatu galatoomaa jechuu barbaate haadha seenaa baga rabbi isin gammachiise gammachuu teessan rabbii walitti isinii haasuufu naaf galatoomaa maqaa kiyyaanis maqaa hawaasa keenya guutuun illee akka oromoo qofatu sun taane akkuma islaamaatitti illee galatoomaa isinin jechuu barbaada jazaakumullah khair hundi keessanuu yeroo tokko haadha seenaa akkanaa galatoomfatta جزاكم الله خير بارك الله فيكم هيا أما كالتمان سجن dura dursa warroonni bakka kanatti gammachuu obboleessa keessanii qoodamuudhaaf asitti argamtanii hangafa keenya baabaa sheeriyaa irraa jalqabe galatooma ulfaadhaan jedha ittaansuudhaan ammoo jechuudha Dr. Asli jechuudha kanuuf jecha albalaam alxaxxaam jedheetiin biyya chaayinaatittis roorroo garaagaraa keessa darbee koongiraasiin jedha baga as geette sadarkaa kanaan baga rabbisi gahe ittaansuudhaan ammoo hordoftoota Oromootiya galatooma ulfaadhaa isiniin jedha warroonni doktora sadarkaa kanaan geettanii على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يا دا مراد إساني ربي نوها جو آمين يا دا مراد إساني ربي نوها جو آمين أكما جمتشوني في جبين اللي ونهندي من كيسا من كيسا يو جمتشو قباتي نمنا لت اللي جم داول من كيسا سيتانا لت اللي سيتاولت كناف بسم الله الرحمن الرحيم ربي أمري ديرتو ربي سني هاكن ربي أمري ديرتو سني هاكن ولي ربي سنا ترسيس هم تو ربي جدوك سني هاكاس حواسا أطلب يا أسجر هندا كيسن ربي سنا مل كيس والفنا ربي سنا قلت أكو ميسا كبجتني دفتني وان أسينم نسيوامي كيستو أنغفن كينا إجولن وامل لنجن سغنتا وتجرا كوتا جنان كاتني دفتني ربي سنا قلتهم فتو والفنا ربي نسنا قلت مرادك كيسن ربي هاقو ورا أصلي كبجتن هندا كيسن ربي سنا كبج سلينا ما كبجة كان أفرت بيكي حواسا كان قرابات ديمات تاني أما مو وان دراج على اتقافتهم من سيد نقامي حواسا كان أكا حواس تقو سرا في دكتورة ديم ربي سياتايسو أما قرال ليو ufdagat jiraate akka of qabattu si godhe hawaasni fanke qaras nama guddaa ufdagatu miti maali jennaan diiniin illee amaana si kenname namummaan illee manguddummaa si kenname adda maara gammoo si kennan kana amma boodatti waan duraa irra nama guddaa ta'u guddinna umrii uduun taane guddinna bilchinnaati kanaaf rabbiin nama amaanaa kana beeku rabbi sinaa taasisu hundi keessanuu dargaggeessi amaanaan nurra jiru amaanaan abboota kennaa hawwata kennaa kakayyoota kennaa aadaaf duudhaa kennaa nurra jira akka oromootitti akka islaamaatitti yoo deemine ammoo amaanaan ambiyootaa nurratti kufeera ambiyoonni sahaaba dabarsanii sahaabaan ulamaa dabarsanii ulamaa hin qabri dabreera namni diinii kana kaasee baadhatu isinuma abdii kutatee ammaan booda qara'een danda'u ammaan booda diinii baadheen danda'u jedhu kanatu diinii kana baadhata kanaaf itti gaafatamummaan kun nu keessi jira akka yaaddattan isinin jedha isin jaaladha isin kabajja
muraada keessa rabbi haa ga'u muraada keessa rabbi haa ga'u mucattii waan kana qabattee dhufteen waan kana nama kennuun hiika mataa ofii qaba beekumsa yookaan ammoo waan kanaan qabiinuun deemii waan ergaa guddaa of keessaa qaba ati kompiteera inni hawaasa ofiitiin tajaajilu kennite jaarsa si tajaajilu rabbi si haa kennu Amiin. hin dhageenye Amiin. rabbi jaarsa si tajaajilu haa kennuuf Amiin. muraada yoo jiraatillee hin beeku rabbi barakaa haa godhuuf Amiin. بزمانه كان بريد دغا مولي راح جاتي ربي نو حافظ مراد كيس ربي هاغو دنيا اخرى كيسن كيس ربي بركه هاكاو وند كيسن ربي سناغلتهم فت وند كيسن ربي سناغلتهم فت جبدو انت لا تبكر يرال لي بوتي سغدات انا كوبيسي تعمل لي تي ديبني هذا سينا غلتومي الفات وقدر ربي قلمان سناغو جدا وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد جزاك الله خيرا أيه سجنتا كنا أني مدركي راكدي بؤيرا الفاد دعالة توما